Sagalichum sagalee waaqayyooti numti mataan iyyuu inni dubbatus. Inni sagaleen isaa sagalee waaqayyooti. Sagalee inni imimmaaniin iyyee boo'ee yaa waaqayyo eenyutti na dhiista maa na dhiista jedhee watawwataa ture sun waaqayyotu watawwataa ture. Waaqayyo akkasuma jedham jaaffanni qulqullaa. Ani gaafa Filiphisiyoos gaafate akka jedhe. Lakki isa siin jedhaan waa'ee Filiphisiyoos bira nanneen waa'ee sagalee bira hin jira. Sagalee Iyesuus gaafa rakkate sana yaa waaqayyo yoo fedha keetee xoofoon dhiphinaa kun narra haa darbu yaa waaqayyo ko eenyutti na dhiista jedhee lallabaa ture. Sagalee guddaadhaa fi imimmaaniin gara isa du'a oolchuu danda'uutti waammatee jennaa waaqayyo isaaf dhagahe jedhee sagalee inni ittiin guddisee kadhachaa ture sun sagalee waaqayyooti moo sagalee Yesuus? Isaaf dhagahe kan jedhu eessa jira? Hin argine. Ayyee Ibroota waaqayyo isaaf dhagahe du'a isaa oolchee? Ibroota irratti du'a oolchee waaqayyo kan jedhu yoo dubbiste? Jad Ibroota 5:7 bani. Ibroota 5:7 bani. Mande Paradise fide. shi ati farramtee taare amma shi. Booda farramtuutu jedha. Erga mirkaneessitanii kaatanii. Maanni mana sirbaa jirtu. Fikiru. Yoo. Maala Sagalee isaa kan nafadhu maali? Kan nafadhu sagalee isaa gurgura. Inni kun dhugaa bahuudhaaf. Sirbituu mootummaa waaqayyoo wancaal isa jedhamu nageenya isin. Sirbituu mootummaa waaqayyootti hin galtu jedhamu nageenya isin. Isa dhiisiisa kana dhaggeeffadhu. Meesa kana duukaa bu'ee. Walootikaatti darbaante. Walootikaatti yoo si erge. Ayyee Ibroota 5:7 bani. Ibroota 5:7. Naanni waan isi kun yaante. Maal daaseetii si bahee ture? Ibroota bahee ture garuutti gachi deebi'e. Indi daa waan saayii. Hindi du goe silkirra faayara daragaa gayyoo buleessu. Maa isin hafuuran qabdanii? Qaamna hafuurichi wasitti bu'ee si haatis gara keenya dhufuun kennu ol malee. Hafuurichi isiniif hubanaan jiru kunoo. Yesuus biyya lafaa kanarra yeroo ture jiraachaa turetti sagalee guddaadha. Maaniif kadhataan waammata gara isa du'a oolchuu danda'utti. Gara isa maal oolchuu danda'utti jedhe? Du'a isa oolchuu danda'utti. Ayyee. Innaa Phaawulos hin fudhattu kaa? Jedhi boo xumuri boo waa'ee Phaawulos miti yoon fudhachuu dhiisetti fudhatta miti. Maaliif beektaati? Yoon fudhachuu dhiisetti fudhatta miti maaltu si rakkise? Annaa baay'een fudhadha ofii. Yoo fudhachuu dhiise ati hin fudhatta miti. Sirriittan fudhadha. Ulfina waaqayyootti gad of deebisee isa kennaafis kadhannaa isaa dhaga'ameef. Maal jette? Isattuu gad of deebisee kadhannaan isaa hin dhaga'ameef. Hin dhaga'ameef moo hin dhaga'amneef? Hin dhaga'ameef sirriidha. Maal kadhate inni gara isa maal oolchuu danda'utti kadhateen? Du'a isa oolchuu danda'utti. Gara isa du'a oolchuu danda'utti sagalee guddaadhaa fi imimmaaniin kadhatee jennaan waan inni gadi of deebisee waaqayyoof jecha gadi of deebiseef kadhanni isaan dhaga'ameef jedha miti. Eeyyee. Moo hin dhaga'amneef jedha? Hin dhaga'ameef. Ayyee ulfaadhu obbo. Kanaafuu kadhanni isaa dhaga'ameeraaf Yesuusiif. Tokkoffaa Yesuus Kiristoos du'a narra dabarsedhee kadhatee isa du'a oolchuu danda'utti kadhatee sana booda kadhanni isaa sunis hin dhaga'amee fi du'a jala darbeera rakkoon qabu. Isa qabxii isatti deebiin. Sagalee inni ittiin kadhachaa ture kun dhala. Sagalee inni guddaachi ol darbee. Sagalee inni guddaa lallabee. Akkasuma middannoo Maatewos 27:44 irratti illee Eloohee lamaa sabaktanii waaqayyoo koo eenyutti na dhiiste jedhee eessa dhaabate? Eessa dhaabate? Asaan lafa itti bakkama itti jiraate. Eessayyuu haa ta'uuti. Eessa jiraate? Eenyutti na dhiiste jedhee gaafa kadhachaa ture sana sagalee isaatiin kadhate moo sagalee waaqayyootiin kadhate? Inni ofii isaatii waaqayyo be. Lekki sagalee eenyuti yaa waaqayyo jedhee waaqayyo kadhachaa Yesuus ofumtisaa iyyuu waaqayyo waan ta'eef sagalee ofii isaatiin kadhate inni iyyuu waaqa. Sagalee ofii isaatiin kadhate miti? Eenyuun kadhate? Waaqayyo abbaa isaa kadhate.
Waaqayyo abbaa isaa kadhate. Sagalee mataa isaatiin Waaqayyo abbaa isaa kadhate. Kan kadhate eenyudha? Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos. Kan kadhatame yoo eenyudha? Waaqayyo abbaa. Kan du'a na oolchi jedhee inni kadhate eenyuun kadhate? Waaqayyo abbaa. Waaqayyo abbaa takkaa Yesuusin kadhatee beekaa? Waaqayyo abbaan takkaa Yesuusin akkas naa godhi jedhee kadhatee beekaa? No. Dogoggorri achitti gaa. Yesuus immoo Waaqayyoon kadhateera moo hin kadhanne? Isaan tokkicha waan ta'aniifi. No. Ilaali. Inni foon uffatee jira waan ta'eef gama foon yeroo foon baateeru inni foontu inni jetti laata. Fooniinitu inni foon uffate sanaan kadhannaa kadhate. Ilaali kana namummaa. Kana namummaa. Lakki. Yesuus Waaqayyoon kadhateera moo hin kadhanne? Yesuus Kiristoos nama ture waan ta'eef akka namummaa foon uffate sanaan inni nama. Ilaali Waaqayyo bifa lama qaba Yesuus. Qoy. Waa hubadha asirratti. Waaqayyo Yesuus Kiristoos jechuudha gara lamaan laalta. Tokkoffaan inni yeroo hafuuraa Waaqa. Yeroo foonii garuu nama. Siigalee nama guutuu Waaqa guutuu kan mucaan sila siin jedhu isa kanaa dhabe. Amma gaafa kadhatu maaliin nama guutuudha Waaqa guutuudha ofiin jedheera Yesuus okko ani namadha ofiin jedhe malee takka ani nama guutuudha Waaqa guutuudha ofiin hin jenne barsiisa isaa keessatti. Waan isaa tokko immoo barsiisne Yesuus waan ifa galaa barsiise. Wangeela Yohaannis boqonnaa 18:20 irratti maal jedha? Ani mana sagadaa fi bakka Yihuudoonni walitti qabamanitti deemee hunda isaanii barsiisaan ture. Dhoksaatti waan an dubbadhe tokkos hin qabu jedha bar. Kanaafiyyuu gaafa barsiisinni ko ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'ee dhiyoo isa barsiisaa ture. Iyyasuus Kiristoos kan inni barsiisaa ture obboleesso akka Waaqayyo qabu Waaqayyoof akka sagadaa jiru akka namni kamillee Waaqa tokkicha duwwaa waaqessu ofii isaatii akka nama tahe akka ergamee dhufe dubbiin dubbatullee kan isaa akka hin taane kan Waaqayyo isa ergee akka ta'e kanadha kan inni barsiisaa ture. Inni kun sirriidha. Sirriidha no. Sirriidha miti. Barsiisa Yesuus Kiristoos keessa dogoggorri tokko jira. Waan ati dogoggortee jira malee waan inni dogoggore hin jiru. Hayyee Yesuus Kiristoos ani namaa jedhe malee takka bakka tokkotti ani Waaqayyoodha jedhee hin beeku. Ani isa tureedha moo jedheera. Ani isa tureedha moo jedheeran. Isa ture jechuun maal jechuun? Ani isa abbaa bira ture jedhe asa waaqarraa gadi bu'ee jedhe. Ergaa isaatu waaqarraa gadi dhufe kan inni rakkoon qabu. Ilaama fakkeenya wangeela Yohaannis ergaa inni barsiisaa ture ergaa ofirraa fuudhee miti biroo. Lakki innumtu waaqarraan gadi bu'ee dhabe. Ana isa waaqaa gadi bu'ee malee namni abbaa argayyuu hin jiru jedhenni. Ela akkatti beekuu qabdu ela waan si galuu qabu tokkotu xiqqoo ela macaafa sin dubbistanii rakkoon keessan. Hubannoo isaa sin dubbistanii sin beektanii. No. Sigalee isoo dhugaan sin jedhaa jira. Sigalee Iyyasuus Kiristoos barsiisaa ture keessatti maal jedhee barsiisaa ture? Nama akka ta'e of barsiisaa ture. Maal jedhe warri Yihuudootaa nuti ilmaan Abrahaamiidhaa jedhaniitti dhaadatan gaaf tokko. Nuti ilmaan Abrahaamii jedhan ati nuti abbaan beekamne irraan dhalannee jedhan isa qeequu barbaadaniiti ati abbaan qabdu warri Yihuudootaa isa arrabsuuni waan ta'eef sigalee haashaa nuti hin kabajnaa hin ulfaataadhaan namaatiin biratti kabajamaa namaatiin nabiyyi rabbiin filatee ilmaan Israa'eliif ergedha jennee kabajna nuti. Namaati jettee isumatu nama ofiin jedhe. Kanaaf Iyyasuus wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40 irratti gaafa warri Yihuudootaa nuti ilmaan Abrahaamiidhaa jennaani osoo ilmaan Abrahaam taatanii hojii Abrahaam hojjettu turtanii jedheen. Ani dhugaa isa Waaqayyo irraa dhagahe isinitti himeera. Isin garuu jedheen ana nama akkanaa ajjeesuu barbaaddu jedhe. Nama akkanaa jedhe. Nama akkanaa isheen dheedheedha rakkoon jirtu. Rakkoo maaliitilee furmaata malee solution. No problem. Rakkoo jedhaa boo waan furmaata mukudhu. Anis kan jechaa jiru. Dhibee isin ittiin dhukkubsataa jirtan wal'aansa kan sinii taa tokko jecha sana dabar. Iyyasuus afaan isaatiin maal jedhee? Ana nama akkasii jedhe. Mee bani yoo macaafa bani. Anis kan jechaa jiru isa. Mee macaafa bani yoo macaafa banne walii galdaaniifati. Najaafni banamaa jira. Garuu gidduu waa tokko si hubachiisa. 8:40.
Ha? Ana moo nama biraati? Siinan jedhaa jira. Eshi Yohaannis 8:40. 8:40. Eshi akkana jedha. Inni ante. Ani dhugicha isan waaqarraa dhaga'ee isinitti himeera. Isin garuu ana nama akka akkasii ajjeesuu barbaaddu. Abrahaam akka kana